Eshi ani maqaan kiyya Muhammad Bakar Aluu naan jedhanii irra hedduun namni maammeedhaan na beekaa maammee paanii naan jedhanii biyya Faransaay magaalaa Paaris keessa hin jiraadha. As jiraadha waggaa 5 jiraan beekaa Faransaay galee as keessa jiraadha akkam. Hayyee maqaan kiyya Biniyaam Taaddasaan jedhama magaalaa Frankfurt irraa. Waan kana duraan gizee dhagahamu magaalaa sanatti gizee dhagahamu biyya Chaayinaa sanitti vaayirasiin akkanaa kun uummata fixaa jira jechaan gizee dhagahamu akkuma dhukkubni kun biyyuma san irratti akkuma dhufee akkuma achumatti hafuu tokkotti namni hundi baay'ee bakkaa'uun kannineefi waan salphaatti ilaalanii turan. Yeroo awwaalaa inni Chaayinaatti mul'atee jiran wanni kun asuma dhufaa jenneetiin namnummaan uumama sanuu qalbii keessan kaa'anne uummata akka nutti fakkaannee achitti irraan deemee Itaalii dhufeetiin baay'ee heddummaatee jennaan lakki ammallee achumatti dhaabata waan jedhu takkatu nutti dhagahame hedduu wanni hin jenne eegasii dhufee biyya kana keessa seeneetiin jennaan wanni kun jajjabana fakkaachuu dhufte. Akkasumattuu taaneetiin nuti dalagaa turre dalagaa irra jirra bakka dalagaatitti waan kana ima haasaan malee haasa'u malee wanni hagas hunda wanni ta'e hin jiru garuu namni akkasumatti waluma keessa deemeetiin hin dalaga. Osoma dalagaa jirru harka waliin fuudhinaa jechaan dhufee harka wal fuudhuu dhaabneetiin miilaan nagaa fa'a waliin jechaa turre. Yeroo sanis hagan hunda hin hammaata jenneetiin hin iyyaanne sanirraan ammoo wanni takkallee Rabbi nutisee garuu wanni nu dogoggorsiise takkan jirti akka amma kanaan booda namni dogoggorroon ani himuu barbaadu. Dhibeen kun nama gurraacha hin qabu waan jedhamu takkatu ololli deemaatu ni turre. Nuti namni keenya haala jireenyaati yeroo hedduu addaan fagaannee hin dandeenyu bakka takka deemna bakka takkatti wal geenna waliin taphannaa kaafeetti waliin teennee walii wani jenna. Homaa wanni nuti of eegganneetiin wanni isaan hin qabdu garuu Rabbiin nama maraatiisee jira haga ammaatitti namni irraa miidhamu jiru xiyyeeffannoo guddaa ittiin kenni nama gurraachi hin qabu yaada jedhamu tokkotu jira. Nu bira egaa akkuma dhukkubni kun aseen ijaametti mootummaan akka waa hunda bitannee mana kaayyannu maaksiis waan barbaachisu waan harkaa hunda akka qopheeffannee waan nyaannu. Fakkeenyaaf bultii 15 nuti amma bultii 15 bitachaa mana kaawwanna. Yoo namni bahee argame yoo baay'inaan namni bahee argame ixaata qaban jaanii saniifuu suuqiin illee deemnee suuqii san keessatti illee wanni binnuu hin jiru. Suuqii tokko deemnee an agarru suuqii biraa deemnee fa'aa ni jenna. Amma daakuu fakkeenyaaf daakuun lama fudhachuu hin dandeessu. Yoo tokko ta'e malee yoo faamilii ta'e 2-3 fudhachuu dandeessa. Akkasumas deemee ulaa balbala wajjin ol seenan seekuriitii akka harkaan himtuu wanni martuu banaa ta'e eegasisan irraan deemeetiin wanni dalagaa nu cufamti. Gaafa dalagaa dhaabneetiin hin jenne mana deebi'aa nu jedhanii achii booda guyyaa takka gabbaanee waan jiraa mara waan manaan barbaachisu asirraa bitanneetiin mana deebinee achii booda manuma jirraa yoo haga ammaatitti torbaan 3 caaleetiin jirraa torbaan 4 keessa jira akkana jira. Namni waa bitachuuf olii gafiiguu wajjii eegale kana karaa ammatti cufamee suuqii marti zahmaa namaatiin jarjariinsa namni waa shamatatu kan wanni taane rifannoonni nutti dhufamu. Jedha wanni kun hamaadha jenneetiin rifanne. Baay'ee tokko rifaatuun nu dhagayame jechuun waan akkana agarreetis hin beeknu dhukkuba akkana dhukkuba nama akka bineensaatti irraa dheessan agarreetis hin beeknu. Ollaan illeen hanqaati liftii baatee hanqa deemtu ni eeggata liftii sana fageenya irraa jechuudha. Poostaallee gizee baasuu deemtu irraa fagaattee achi dhaabbatteeti malee amma uummanni adiin yoo itti dhiyaatanii lolanii fageenyummaa irraa namni keenya maaliif
gizee baay'ee namatti dhiyaata. Wanni jaanii faa irraanfatanii faa nama dhiyaatanii beekta. Lolanii faa ofirraa deebisan. Kanaafuu baay'ee sodaannee turre jechuun ilmaan keenyaaf namni ilmaan qabu dirqama waan kan yoo gadi baatee waan tokko vaayirasiin kun yoo harkaan kadabru ta'e yoo hafuuraan kadabru ta'e rakkisaadha. Gizee baatee gizee deebitullee baay'ee sodaachaati. Maatittiin waa fuudhee galaa vaayirasii kanaan maatitti fuudhee gala jettee faa waa yaaddu jecha baay'ee tokko nu yaachisee ture. Egaa hanqammaa onoogaa nama jira. Dhugaa dubbachuuf yeroo awwala wanni kun nama maraa mana galcheetu hin jenne nam lama waliin mana turre inni ilmi durbicha kiyyaati. Guyyaa lama wayitii mana oleetu hin jennu namatti nu hin cinqabne. Bakka manuma ooluu kanatu cinqaa nuti ta'e. Cinqaa mana ooluu ta'a akka sila qabamne yoo itti qabteetiin hin jettu yoo hafuurri maaliis jedheetiin hin jedhu qabamee yaada jedhu tokkotu sammuu keessatti nama dhiphataatiin hin ture. Achiin booda nuti ijoolleen keenya nama lamaan nuti dabalanii nama afur hin taane duruu walumaan jiraanna. Wanta waliin taana jenneetiin dhufanii bultii torba afurii shan akkana wanni taanitiin hin jedhan isaan illee mana biraa argatanii na biraa ba'anii. Namni duraan mana kiyya kana keessa namni dhabamee hin beeku takka jiruuti jetti haga biyya kana dhufeetiin hin jedhe takka adda galee hin beeku. Ijoolleen keenya namni magaalaa adda addaarraa dhufan na bira dhufanii asiteetti waliin qubannaa. Jireenyi kun adda galuun kun inumaa haara natti taati. Baay'ee nama cinqabsiifti namni guyyaa guutuu dalagaatiin hin oole ka ala barateetiin jedhan malee mana deebi'ee mana keessattuu iyyuu sa'a 24 taa'ee nama malee taa'uun hin ulfaatti. Anama gara kiyyaatti sagantaa baafadhe. Sagantaan ani baafadhe wanni yoo proogiraama wayii ka barnoota wayiitu jira ka jala awwaala yeroo argadhee barachuu hin dandeenye kompiitara irratti isa barachuu eegale. Kompiitara irratti isa bakka barnaamijni san barachuu eegalee jennaan adadumaan fudhadhee dhufe. Saniin booda eegasii maal goone ijoolleen keenya akka jirtuun guruppii uumuu eegalle. Guruppii uumee namni guyyaa hin boqotaa galgala guruppii irratti wal gahee waan keessa jiru haala jiru maraa waliin haasa'u sanitti ture seenne. Wayitii yeroo qabnutti yeroo kaan wayitii duraan odeeggadde salaatallee ibaadaallee maaliin goone kana akka gara rabbiitti deemnee ibaadaa goonu godhe akkanatti dabarsine nuti gara keenya irra hedduu galgala nuti amma guruppii irratti haasofneetiin guruppiidhaan wal bohaarsine. Baay'ee sodaa nutti uume malee maaliif amma ijoolleen haala barteefaa mana keessa taa'uun hin danda'amu. Karaa barandaan fa'aa achi baasneetii qilleensa fa'aa fudhatanii ol deebi'an malee ni taphannaa ni deemna fa'aa jaan daa'imni waan hin beekne jecha. Amma immoo baramee jira TV keessattis waan laalanii jecha namni yoo nama arganillee harkaan fuudhan. Waan TV keessatti arganii jecha yoo namni dhufe korona jaaniiti firraa dheeysa. Sigalee isaanillee waan kana beekaniiti sodaa irraa qaban jechuudha daa'imnillee baranii jiran yoo waan tokko gadi nu baasaa jaanii wanni ijaanfaa yoo korona jetteen hin baanni sodaatan. Tokkoffaa haala dhibee kanaa walii himna. Odeeffannoo jiru maraa walii wanni taanaa wanni nuti irraa wal gorsinu. Dhibeen kun nama qabee haqa bultii afuriitii sadii laagaa kana keessa akka gadi hin tarre informaationa dhageenye jirra. Yeroo vaayirasii yoo si wanni ta'eetiin jedhee kokkee kanarra si tura. Wayitii achiteerra si tureetiin jedhu si nyaata. Wayitii si nyaateetiin hin jedhu osoo inni sombatti gadi hin tariin waan ho'ituu amma fakkeenyaaf jinjibiila, qullubbii, loomii, absuudaa gurraacha waan akkana kanneen namni manaa dhabe hin jiru. Yoo akka qufaan nama godheetiin hin jedhe kana danfisanii bishaan danfisanii daa'ima ammallee daa'ima.
loomii ciranii keessa buusanii absuudaa itti dabalee qullubbii ciranii jinjibiila ciranii waan ho'itu kan irraa dhugan. Waan ho'itu kana dhuganii ammallee oduu akkana waan dhageenye waan akkana kanatti namni keenya waan akkana kana akka manaan dhabne wal gorsinee lammaffaa ammallee namni wayitii mana taa'eetiin hin jedhu akka hin cinqabne. Dhibeen kun irra guddinni isaa osoma inni nama qabinuu cinqaan nama rifachiisaa turte normaalii akka stress hin taane akka mataan isaa hin cinqabne wal gorsaatiin hin jiru. Sadaffaa sanirraan ammoo waa'ee biyyaa irratti amma irra hedduu kan yaachisaatiin hin jiru waa'ee biyya keenyaati. Waa'ee biyyaa irratti waan jiru irratti wal mari'annaa. Namuu ganama galgala biyya bilbilee waan keessa jiru ijoolleen as jirtu martinuu namni tokko ka beeku kan beeku ka biraa hin beeku ati biyya san nama biyya sanii fakkeenyaaf warra Maarsee jiru warra Liyoon jiru warra Grenoble jiru warra Bordeaux jiru warra Toulouse jiru namuu akka Amiyaallee warra jiru Rennes warra jedhanillee warra jiru namuu akkuma wal beeku wal bilbilee akka wal hubatu akka yaada wal jijjiiratu akkana godhaatiin dabarsaa kan turte. Namni biyyaa akka keenyaa miti nutillee dalagaa dhiisnee mana teenyullee mootummaan nu gargaaruu danda'a. Fakkeenyaaf warri biyyaa har'a dalagatu malee waa nyaannee jira. Yoo mana taa'e jettee mana san taa'uu hin danda'u yoo waa nyaachuu baate. Kanaafuu warra biyyaa wanni hin dhaamu warra biyyaa odoon ta'ini mootummaadha. Mootummaan waan kana sirriitti akka dhukkubni kun dhufeetti uummata tajaajilaa hin jiru. Uummata laalaa jirra. Uummanni magaaleeffachaa jira. Magaaleeffachaa galaa jira. Uummanni walitti laaqamaa jira. Yeroo ammaa kana keessatti isaan immoo biyya keessaa waan akkanaa dhukkuba kana wanni mala kennuufi jira jaaniiti TV irratti haasawamaa ture. Gizee laallu immoo magaalaa keessatti magaaleeffachaa jiranii namni walitti dhufaa jira. Fakkeenyaaf artistoonni Oromoo waa baay'ee hojjechaa jiranii. Artistii waan kana of eeggannoo kana irratti muuziqaa irratti hojjechaa jiranii. Kana isaan hojjechuun qofti waan akka faayidaan qabu. Maaliif karaa mootummaatiin uummanni kun ni beelawaa ni dheebotaa. Yoo waan isaan barbaachisu waan kana yoo qopheessuufi baate uummanni ammaas agabuu mana taa'uu hin danda'an. Garuu wanni anamma lafa jala mureetiin jala sarareetiin himuu barbaadu dhibeen kun amantii saala bifa umrii addaan hin filatu. Nama maraa yoo akka qabaatiin hin jiru ka argaatiin hin jirru awwaluma ofirraa ittisu. Maaliifuu fageenya addaan wayitii gadi bahan addaan fagaachuu lammaffaa malee manaa gadi bahuu dhabu. Nuti amma gaafa 17 baatii sadaffaa gaafa 17 mana deebine. Akka gaafasii manaa gadi baaneetiin hin beeknu. Namuu mana ofiitii hin bahu namni wal gaafatullee bilbiluma wal gaafataman lamtuksi wanni ta'u. Mana keessa taa'u malee falli biraa hin jiru dhibee kana. Mana keessa taa'aniitiin guyyaa dabarfachuudha akka nama hin qabamne godhuudha. Yoo akka carraatiin akka tasaa akka waan akkasii sun namarratti kan mul'atu taate rifatuu dhabu waan mana keessa jiran waan ho'ituudhaan of yaaluun akka ilaalcha keenyaatti wanni sun isinneetu hin jiru. Sadaffaa ammallee namni keenya addaan fagaatee hin danda'u harka wal fuudhuun dhiisu harka wal fuudhuu dhabu wal jibbuu miti. Amma dhibeen kun wanni inni guddaan rakkinni inni qabu ebalutu qabaa fi ebalutu hin qabu addaan hin beekamu. Nuti amma mataan keenya haga bultii 17 haga bultii 20 ufin amanne turre. Maaliif bultii 10 afurii bu'aa kan ebalu kamarratti argameetiin hin jiru. Sandura namni marti wal keessa deeme hin qabaa ebalu hin qabu. Kanaafuu wanni waan dafeetiin argamu waan hin taane. Wanni guyyaa si qabeessa sitti mul'atu taane ofii qabaachuu namni ebalu qabaa waan addaan hin beekneef namuu uftiisee waltiisuu barbaachisa. Wal gahuu dhabu.
Bakkitee silaa deemanitti meetira sadi meetira lama addaan fagaachuu kanaan alatti wanni irraa dhuganii hin jiru. Irra guddaa amma wanni nuti nu yaachisaatiin hin jiru waa'ee biyya kennaati. Maaliifuu asiteetti yoo ka qabamtu taate yoo rabbiin illee nama godhii ka wanni ta'u taate yoo xiqqaate yaalallee taatu haqa murtaa'e illee argatan. Yoo ta rabbii dhufti silaafuu dhufteetti ni jirti. Garuu namni biyya kennaa san nama hagas heddummaatu nama tajaajila wanni hospitaalii fi isteeshinii fayyaa bakka mara hin jirretti biyya keessa seenetiin hin jennaan nama hedduu waan galaafatu. Kanaafuu osoo awwaluma inni nama biran gahin osoo inni hin babal'atin maaliif yoo inni babal'ateetiin hin jedhan balaa kana caalutu namatti dhufaatiin hin jira. Balaa san hambisuuf ammoo dafaniitiin bakka jiranitti addaan fagaatanii jiraachuudha wanni nama baasu jenneetiin yaada dabarsa. Egaa gorsa ogeessi fayyaa barsiisuu jiru kana fudhachuu qaba namni keenya. Maaliif namni tokko fakkeenyaaf maatii baay'ee qaba. Kanaafuu namni tokko yoo ala gabbee maatii san vaayirasii kana irratti wanni godhuu danda'a. Kanaafuu eeggannoo cimaa godhuu qaba. Maaliif gizee gadi ba'ellee maaksii godhatee bahuu qaba. Amma biyya keessatti maaksii akka nuti godhannu kana odoon ta'ini maaksii carqirraa tolchaa jiran yeroo ammaa kana keessatti. Maaliif namni kan nuti godhannu kana bitachuu hin danda'u. Kanaafuu maaksii ofii isaaniiti uummatanii maaksii kana godhachaa jiranii. Kanaafuu qaceellootti of eeggannoo godhuu qaban. Dirqama of eeggannoo godhuun maaliif kan mootummaa haalii sanii maaliif waa'ee siyaasaa kanaan waan wal qabsiisanii jecha waan ogeessi fayyaa kun kan jiru kan dabarsu of eeggadhaa of wanni godha akka jiru kana dirqama namni keenya fudhachuu qaba. Saamunaan dhiqadhaa yoo jaan dhiqachuu maaksii godhadhaa jennaan godhachuudha. Manaan bahina jennaan manaa bahuu dhabuudha. Bakkitee amantiitti illee walitti gahuun masiirratti salaatuun illee haa dhaabbatu. Kana dura warri naannoon dhaabbinni illee yoo kan jiraatu taate kun waan mootummaatii miti. Waan mootummaan siyaasaa ofiitiin dalagatuuf fidee miti waan dhibee rabbiin addunyaatti fide. Kun balaan rabbiin natti buuse rabbiin kadhataniitiin manumatti kadhatanii jalaa bahan malee wal keessa deemiinsaan wanni jalaa itti bahan hin jiru. Lammaffaa ammallee namoota keenyaa ka harka qaqalleeyyii ka gadi guyyaarraa jiruun isaanii jiruu guyyaa taate. Nuti marti nu jiruu biyya keenyaa hin beekna. Harkarraa gara afaaniiti. Namuu akka ollaa jiruun yoo waan qaban sadaqataniitiin rabbii fi kadhatan malee dhibee namarraa deebi'uu miti. Naannaa keessanitti naannaa jiru martittuu namni keenya namni waan qabne isin biratti hin beelahini mana keessatti rabbiin kadhadhaa olii gadi hin deeminaa. Mana taa'aa ilmaan teessanillee baraaraa lubbuu teessanillee baraaraa waan baraaraa jedheetiin dhaamsa kana dabarsa. Egaa namni abbaan qabeenyaa fakkeenyaaf Dinquu Dayyaas waa baay'ee hojjechuu jira. TV'tti ilaalaatiin ture. Karaa Baalee kanarra illee bu'anii warra dachii isaanirraa godaanan isaaniifillee geessanii maaksii hunda geessanii waan nyaatan waan dhugan geessaafii jiranii gurbaan pireesidaanti maammee galateeffachuun barbaadaa kana keessatti baay'ee nama cimaadhaa nama dhugaa oromummaa hojjetu mucaa saniin arge kaleessallee bishaan geessaafii ture laalaatiin ture kanaafuu warri waa qabu nama hin qabne sani bilis yoo daabboo tokko qabaate daabboo takkitti san adda fudhatee dhukkuba kanarraa ummata kana baasuu qaba. Maaliif yooniin an qabaadde ati beeloo hin qabdu kana waan rabbi fide waan ta'e jecha. Kanaafuu kanaan wal gargaaranii akka yeroo kana yeroon kun silaa'unuma dabraa yeroo kana dabarsanii dhaamaaf. Dhaamsi biraa dhaamsi ani qabu uummata keenya kan biyya alaa jiran Awurooppaas haa ta'u Eeshiyaa Ameerikaas haa ta'u biyyoota Arabaa keessa jiran haala danda'een jiruu namoota uummata biyya keenyaa san hin beeknaa warra harkarraa afaanitti jiraatu warra yatiima guddisuu jira. Warra manguddoo nama isaan gargaaru hin qabne jira nama guyyaarraa dalageetiin qarsiraa dalagateetiin galgala ilmaan ofii guddifatutu jira. Uummata
kana yeroo ammaa rakkoo tana bira akka dhaabbannu haala gargaarsaatiin akka dhaabbatamu namuu waan danda'uun waan qabuun baasee ummata keenyatti ergee beelaaf jecha gadi baheetiin dhibee kanaan qabamee dhibee kanaan qabameen booda nama biraatti illee akka hin dabarsine gargaarsi haa godhamuu fi namuu bakka jirutti wal yaadachiisuu qabnaa nuyi asiteetu wal yaadachiifneetiin irratti haasaatiin jirra irratti mari'ataatiin jirra namuu agaraniif dandeettii ufiitiin gargaaruuf qophii jira dhaamsa kana ammoo uummanni Oromoo uummanni martinuu bakka jirutti rakkataa keenya akka rakkoo baafnu akka beela baafnu beelaaf jecha dhibee kanaan qabameetiin gadi bahee indalaga jedhee qabamee maatii isaallee akka hin faalle maatii biraallee akka hin faalle akka beelallee hin bullee yawaana kanarra taajabaannu dhaamsa uummata Oromoo uummata maraa dabarsa.